nagaa miidhamuu jiraatotaa fi ogeeyyiin fayyaa himanii turan. Arnaanichi maal fakkaataa fi wantoota biraarraa ammayyuu itaana dabaleessaniitti hima. Magaalonni naannoo Amaaraa guyyoota muraasa darban rakkoo nageenyaan jeeqamaa turan suuta haala tasgabbaatti deebi'aa jiru. Jiraattonni magaalota gurguddoo naannichaa Baahar Daarii fi Gondar dabalate magaalota kaan irraa BBC'n dubbise fooyyeen jiraachuu ibsaniiru. Dhukaasni kan dhagahamne daandiiwwan cufamanii turan akka banamaa jiranii fi humnoonni mootummaa sakattaa akka taasisaa jiran dubbatanii. Mootummaan federaalaa rakkoo naannicha keessatti mudate to'achuuf humnoota nageenyaa bobbaase magaalota 6 hidhattoota faannoo jalaa bilisa baasuu roobii ibsee ture. Hidhattoonni faannoo humnoota mootummaa lolaa turan immoo magaalota gurguddoo naannichaa keessaa ba'u jiraattonni simaniiru. Akka jiraattotaatti tasgabbiin dhufuu hordofee namoota nagaa lola kana keessatti ajjeefaman owwaaluun danda'ameera. Balaliin xiyyaaraa gara magaalaa Baahar Daar kamisa eegaluu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Ta'us geejibii buufata xiyyaaraa gara magaalaa geessuu waan hin jirreef namoonni lafoo imala akka turan ibsaniiru. Haa ta'u malee Baahar Daaritti walitti bu'iinsi akka hin jirre himan. Akka jiraataan tokko AFP'tti himanitti immoo lammiileen nagaa 20 ta'an walitti bu'iinsa gidduutti lubbuu dhaban owwaalchi isaanii raawwatameera. Yeroo waraanni dhufe dargaggoonni dhagaa fi ulee qabatanii ba'an waraanni immoo itti dhukaasaa ture jedhan jiraataan AFP'n Baahar Daar irraa dubbise. Jiraataan biraa immoo lammiileen nagaa afur ajjeefamuu himan. Hojjetaan gargaarsa namoomaa walitti bu'iinsi magaalaa Baahar Daar ture hamaa ta'uu ibsani. Jiraataan biraa AFP'tti dubbatan immoo raayyaan ittisa biyyaa magaalaa keessa sosso'aa akka jiru shakamtoota barbaacha loltoonni manaa manatti sakattaa taasisaa jiru jechuun dubbatanii. Haalli wal fakkaataa magaalaa Gondarii fi Laalibalaatti illee mul'atu BBC'n akkasumas immoo dhaabbilee miidiyaa kaan odeeffataniiru. Gondaritti daandiiwwan cufaman banuun akka taasifamaa ture jiraattonni BBC'tti himaniiru. Jiraataan Gondar biraa AFP'n dubbise immoo yeroo walitti bu'iinsi hammaatetti boombiin shamarree ajjeesuu fi daa'imallee galaafatu himan. Laalibalaatti immoo jiraataan AFP'n dubbise lammiilee nagaa 12 ol ajjeefamuu dubbatanii. BBC'n ogeeyyii fayyaa Gondarii fi Baahar Daar irraa akka odeeffatetti lammiilee nagaa ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee lakkoofsa waliigalaa baruun rakkisaadha. Jiraattonni magaalaa Dabra Taaborii fi kaan irraa BBC'n dubbises haalli wal fakkaataa akka jiru dubbatanii. Walitti bu'iinsii fi wal dura dhaabbannaan humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo hammaatu hordofee ture torban darbe manni maree ministeerota Itoophiyaa labsii muddamaa kan labse. Hidhattooti faannoo yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbatanii fi yeroo ammaa humnoota mootummaa lolaa jiran mootummaa fonqolchuuf sosso'aa jiru jechuun mootummaan himatee ture. Hidhattooti kun immoo raayyaan ittisa biyyaa keessumaa naannolee ollaa irraa humna balaa ofirraa ittisuu uummata Amaaraa laaffisuuf socho'aa jiru jechuun himatu. Sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa tureen US, UK fi kaan lammiileen isaanii gara naannichaa akka hin deemne gorsaniiru. Dhaabbanni mirga namummaaf falmu Human Rights Watch hawaasni idil addunyaa mootummaan namoota nagaa akka eegu akka dirqisiisan gaafateera. Mootummaan magaalota Buutee fi Arroolee jedhamanitti uumamtee jedha. Lolatti ture naannoo Raamboota irratti jarri faannoodhaa sun uummata eeggattee loltee akkasitti nama lama waraantee horiin arabbi baasee nagaan deebi'ee lola hamaatu ture gaa. Lolli sun qindaadha. Raamboota irraa kaasee Arroolee bal'aan haga funyaan Wangayyoo gootti haga qorqee gootti jarri waraana guddaa labbaa galchiteet uummata eeggatti. Mee hidhattoonni kun eenyu isaan? Hidhattoonni warruma naannoo Amaaraa keessaa ba'e warra humna meeshaa guddaa snaayiparii fa'aa hirnoo fa'aa kana meeshaa guddaa dhageessanii warra deemu warra horii akka uummata karreetti horii tissuu miti warra qubatee deemuu miti warra gabbeetuma waraana of danda'ee socho'u nama ajjeesuu lafa saamu ka horii yoo arge uummata saamaa deemu. Amma iddoon yookaan immoo lafti isaan qabatanii jiran jira? Bakki duraan qabatan irraan buutenis humna isaanii jala jira iddoo bal'aan funyaan Wangayyoo asiin haga barruu ga'utti hundi humna isaanii jala jira. Irraan butiin kun aanaa Fantaallee jala jira moo yookaan warra naannoo Amaaraa jala bulaa ture duraan? Aanaa Fantaallee jala bar kun lafa uummata kunsuma uummataati bar lafa lolli irratti ta'uu malee miti kun qe'ee uummata walakkaa uummataati bar malee aanaan Fantaallee kiiloomeetira baay'ee nurraa bakki uummanni karrayyuu fi uummanni naannoo Amaaraatti waldaan keessan baay'ee fagoodha gara naannoo Oromootti achi seenamee kun irraan buutee bakki jedhama. Hidhattoonni fannoo haleellaa raawwatanillee iddoowwan duraan qabataniin alaatti iddoowwan haaraa qabatee akka hin jirre bulchaan aanaa Fantaallee obbo Boruu Jiloo BBC'tti. Aanaan keenya aanaa horsiisee bulaadha. Ammaan dura aanaa nagaa qabu rakkoo daangaa aanaa Minjaar waliin hin qabna. Rakkoo uumamee namni lamaan jala miidhamee jira. Silaa namni jala miidhamuu qabu. Haa ta'uti haala yeroo ammaa waliin wal qabate humna horsiisee bulaa keenya kanas nuti akka mootummaatti irratti hojjechaa jirra. Uummanni keenya gara daangaa sanatti miidhamuu akka hin qabne of eeguu akka qaban horsiisee bulaa keenya of eeggannaa gochuu akka qabu horiin isaatis saamamuu akka hin qabne gara sittis siiqanii qabeenyi isaanii saamamuu akka hin qabne abbootii gadaa waliin abbootii amantaa jaarsota biyyaa dargaggeessa waliin awweer goonee jirra. Of eeggannaa guddaa
gochaa kan jiru ta'uu isaati. Guyyaarraa haalli jiru naguma. Homaa rakkoon uumamee jiru. Hidhattoonni kun tarii maaliif gara aanaa keessanii dhufan sababa isaa beektu? Sababni isaa rakkoo daangaa hin qabna. Haa ta'uti garuu humni horsiisee bulaa keenya kana miidhe isaan yeroo baay'ee ajjeechaa namaatiif kan deemanii daangaa diiguudha kan deemanii lafa maxaruudha lafa qotuudha. Haa ta'uti garuu meeshaan isaan qabanii fi horsiisee bulaan keenya qabus waliin gitu darbee meeshaa gurguddaa dhukaa akka ture odeeffannoo hawaasa keenyarraa dhageenyeerra haalli jiru isa kana. Mee keessattuu gootiiwwan akka haroolee gororaa jedhamanii yeroo ammaa kanallee to'atanii jiru odeeffannoo jedhu jiraattonni nutti himaniiru kuni dhugaadha? Gootii waliin wal qabate iddoon rakkoon itti uumame naannoo irraan buuteeti. Gororaa isaan hin to'anne haala qabatamaa yeroo ammaa jiruun uummata keenya awweer goone iddoo duraan jiran akka jiraatanii fi sanii ala daangaa keenya sarbanii akka hin seenne nutis qophii gaarra kan jirru ta'uu isaati. Haa ta'uti iddoowwan ammaa itti naakaatu bakki amma isaan jiraatanis keenya garuu gororaa kanaan dura rakkoon tureera malee guyyaa kaleessaa ba'anii akka hin qabanne nan beeka. Haroolee hoo? Haroolee durattuu iddoo jiranii haroolee guyyaa irraa osoo hin ta'in waa'ee daangaa sanirra darbeetu naannoo malkaa jiloo iddoo haroo arbaa qorkee dabalate iddoowwan kun iddoo keenya durattu dargaa kanaan dura sarbanii seenan malee guyyaa kaleessaa iddoowwan duraan qabatan malee guyyaa kaleessaa darbanii daangaa keenya darbanii qaban. Mee iddoowwan keessan kanaan hafantaallee seeraan ala qabamanii isaan kami? Tokko malkaa jiloodha. Qorkeen keenya irraan buuteen jira iddoon keenya haroon arbaa keenya iddoowwan amma maqaa ishee ta'u kun aanaa fantaallee jala baroota darban aanaa fantaallee jala turanii yeroo ammaa isaan irraa jiraatan malee lafichi keenya jechaadha. Tole obboboruu. Aanaa barnoota dankutanii turan keessaa muraasni dhiyeenya kana hojii deebi'an beeksisan. Qophiin taasisan maal fakkaataa akka jedhirraatti aangawoota yuunivarsiitiiwwan Aksumii fi Adigiraat gaafan. Pireezidantiin itti aanaan dhimmoota akadamii Aksum yuunivarsiitii Dr. Siyyum Abrahaam akkan jedha. Dhugaadha miidhaan qaqqabe guddaa ture. Waan ta'eef tokkollee hin turre. Waan hunda ture kan saamame. Kaan manca'ee kaan saamameera. Meeshaa birrii biiliyoona 15tti tilmaamamutu saamame. Mooraa 4tu jira. Mooraa 4 keessaa amma hojii kan jalqabe 3 isaaniidha. Ammallee wantoonni suphamiin jiru. Haa ta'u garuu baruuf barsiisuu jalqabsiisuudhaaf jecha hanga dandeenyu qophii barbaachisu taasisne barattoota simachuudhaaf jirra. Humna muraasa qabnuun jalqabne suuta gara sirriitti deemna malee wanti ture hin deebi'a jechuun hin danda'amu. Daayirektariin dhimma hariiroo uummataa fi idil addunyaa yuunivarsiitii Adigiraat obbo Yohaanis Kabadaa humnam qabaniini barattoota digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa fudhachuun beesis baasuu dubbatu. Sababa waraana tureen kasaaraan birrii biliyoona 3tti tilmaamamu qaqqabeera. Sababa mancaatii kanaan yuunivarsiiticha bakka duraan turetti deebisuun hin danda'amu. Haa ta'u malee suuta suphachaa hojii bu'uuraa barattoota simachuuf dandeessu hojjenneerra. Miidhaa hamilee barsiisotaa fi barattoota arganii dandamachuu fi leenjii barbaachisuu kennaa jiran kan himan aangawoonni yuunivarsiitii kanneenii baajata idileen alaatti deeggarsi dandamachuuf barbaachisu akka taasifamuuf gaafatan. Bankiin addunyaa seer cima Yuugaandanii hariiroo saala wal fakkaataa mormuuf baasu hordofuun liqee haaraa Yuugaandaaf kennuu addaan kuti. Pireezidantii Yoweri Museveniin seera namoota saalqunnamtii saala wal fakkaatan raawwatan du'aan adaabuu fi kanneen hariiroo kan leellisan waggaa 20 hidhuu mallateesse ture. Bankiin addunyaa ammoo seerii kuniin aadaa kennan wal faallessaa jechuun Yuugaandaa liqee dhoowwatan hirpha gammachuu dabaleessanitti hima. Pireezidantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin baankiin addunyaa seera farra jaalattoota saala wal fakkaataa raggaasifneef dhiibbaa nurratti uumuu barbaadaa jechuun komatan. Baankiin addunyaa seerri farra jaalattoota saala wal fakkaataa Yuugaandaa raggaasifte mirga namaa kan dhiibudha jechuun biyyattiin liqii haaraa kan arganne kan taasise. Garuu pireezidantiin Yuugaandaa ergaa fuula tiwiitaraa gubbaatti barreessaniin dhaabbatichi maallaqa isaatti fayyadamee dhiibbaa akka irratti godhu ibsan. Liqaan argamees dhiisees Yuugaandaan inuma guddatti jedhan Yoweri Museveniin. Warri liqaa kennan maallaqa fayyadamuun amantii, aadaa, duudhaa qajeeltoo fi birmadummaa keenya akka mulqinuuf dhiibbaa nurratti gochuun isaanii nama gaddisiisa. Dhugumatti biyyoonni lixaa guutummaa Afrikaa tuffatan rakkoo hawaasa keenya keessa jiru akkamitti akka furan eenyurraayyuu dhiibbaan akka nurratti taasifamu hin barbaannu jedhan. Yuugaandaan liqii haaraa akka hin arganne baankiin addunyaa beeksisus pireezidantiin biyyattii rakkoo kana furuudhaaf dhaabbaticha wajjiniin mariin itti fufuu himan. Pireezidantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin ji'a caamsaa keessa seera jaalattoota saala wal fakkaataa yeekkamaa taasisuun raggaasisanii turan. Jaalattoota saala wal fakkaataa ta'uu qofaa otoo hin taane yaada kana leellisuu fi jajjabeessuunis nama dabsisa. Kanarraa ka'uudhaan dhaabbilee mirga namoomaa fi biyyoota lixaarraa komiin irratti ka'ee ture. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yookiin immoo United Nation Ameerikaa dabalatee biyyoonni fi dhaabbileen garaagaraa murtee Yuugaandaa kana balaaleffataniiru. Yuugaandaan gama isheen ilaalchi jaalattoota saala wal fakkaataa waan faallaaduudhaa aadaa fi eenyummaa hawaasa biyyattii ta'edha jechuun murtee isheetti cichiteetti. Murtoo Yuugaandaa kana hordofuudhaan Ameerikaan qoqqobbiirra keessee turte. Amma immoo baankiin addunyaa itti dabaluudhaan Yuugaandaan ta'us tilmaamni kennamaa jira. Odeeffannoo kanneen irratti Waayileekii Biraanuu Gammachuu fi Zalaalem Taadessaa akkanaan oduu ispoortii kan bareechanii isaniif dhiyeessan.
Zalaalem oduu ispoortii har'aan maal qabattee jirtu? Odeeffannoo jijjiirraati haa eegallu Biraanuu yeroon jijjiirraa cufamuuttis dhiyaataa jira waanta ta'eef ganna kana Haariikeen Kiiliyaan Mbaappee fi akkasumas Mooses Kaasiyedoodha gatii guddaa warra baasuu danda'an kan ajandaa ta'ee ture. Haariikeen gara Baayer Muuniik deemuudhaaf kilaboonni lamaan walii galuun har'a odeeffamaa jira mirkanaa'ees jira. Baayer Muuniik gara paawundii miliyoona 100tti siiquun Haariikeen mallatteessisuuf amma gara milkaa'uutti dhufee jira. Gareen Kiloop Liverpool jechuudha. Cheelsii gala jedhamee kan eegamaa jiru Mooses Kaasiyedoo gara Liverpoolitti fiduu danda'a. Pochettinoodhaan aarsuu danda'a kan jedhu odeeffannoon bahaa jira. Mooses Kaasiyedoo Brighton irraati gara Cheelsii paawundii miliyoona 100 deema jedhameeti kan eegamaa jiru. Kilaboota Pirimeer Liigii Ingilizii keessa jijjiirraa miilanaa kanaan kilaba kamtii milkaa'eera jettee yaadda? Arsenaal baasii guddaa baaseera. Cheelsiinis akkasuma taphattoota hedduu mallatteessisee jira. Manchester Cityin taphattoota hedduu hin mallatteessisin akka bara darbee jechuudha. Taphattootuma isa jalaatii bahan bakka buusuu irratti iyyuu hedduun hojjenne. Liverpool taphattoota hedduu mallatteessisuu dhabuu isaarraati kan ka'e. Klopp hojii leenjisummaa Liverpool gadhiisuu danda'u odeeffannoon jedhan har'a bahaa jiru. Manchester United akkam gabaa baranaa kanaan akkam ture? Taphattoota jajjaboo jedhaman mallatteessisee jira. Andree Onaanaa gara paawundii miliyoona 47 akkasumas Maasan Maawunt Cheelsii irraati gara paawundii miliyoona 60tti baasee mallatteessisee jira. Akkasumas taphataa sarara fuula duraa Atalantaa kan lammii Deenmaark Rasmus Hooyilaandiin paawundii miliyoona 72 mallatteessisee jira. Sarara ittisaa fi sarara gidduuratti taphattoota dabaluu danda'u odeeffannoon jedhus eegamaa jira. Tapha immoo Pirimeer Liigii Ingilizii dabalatee liigonni Awurooppaa boordirraa kaasanii jalqabu. Tilmaamnis kennamaa jira bara dhufu kana eenyuti shaampiyoona ta'a eenyuti immoo tokko hanga furii keessa gala kan jedhu tilmaama kan ogeessonni BBC dabalatee lafa kaa'an jiru. Isa kanarraati tilmaama kan isaan kaan wal bira qabdee waan jettu jira. Taphni kun jalqaba sararaati haa eegallu. Manchester City fi Barneleetu boru tapha Pirimeer Liigii bara dorgommii haaraa kana jalqaba. Manchester Cityin shaampiyoonummaa isaa kabachiifachuutiif egaa boru tokko jedhee tapha kana jalqaba. Arsenaal Nootingham Forest waliin kan jalqabu. Kilaboota gurguddoo keessaati kan bira tapha guddaan ittiin jalqabamu Chelsea fi Liverpoolidha. Isaan sanbata guddaa kan eegamu ta'a jechuudha. Wiixata immoo Manchester United Wolves waliin taphata. Gara tilmaamaatti haa ceenuuti bara darbee shaampiyoona kan ture Manchester Cityin bara dhufu kanas shaampiyoona ta'a jechuun xiinxaltoonni kubbaa miilaa BBC yaada isaanii kennanii jiru. Arsenaaliin sadarkaa lammaffaa irratti tilmaamanii jiru. Bara kana immoo Arsenaal morkataa cimaa akka ta'u ni eegama. Kan biraa sadarkaa sadaffaa qabachuun xumura kan jedhan Manchester Unitedidha. Liverpooliin arfaffaa, Newcastle shanaffaa, akkasumas Chelsea ja'affaa fi Aston Villa torbaffaa jedhanii kaa'anii jiru. Ogeessonni BBC egaa 27 isaanii keessa 25 Manchester Cityin shaampiyoona ta'a jedhaniiru. Ati eenyu taatee tilmaamta fiike? Manchester Cityin shaampiyoona ta'a tilmaama jedhu hin qabu bara kana. Sababni isaa taphattoota muuxannoo qaban kan akka Riyaad Mahrez fa'ii Gundogan fa'aa dhabee jira. Haalaandis akka bara darbeetti galchii lakkoofsa jedhee hin eegu. Kilaboonni kan akka Arsenaal, Manchester United fa'aa City waliin dorgomuudhaatiif qophii cimaa waan taasisaa jiran natti fakkaata. Arsenaal keessumaa jabaatee Manchester City waan morkatu natti fakkaata. Sarara itti sarara yoo ilaalte jabaadha gidduurra akkasuma Arsenaal garee jabaa ijaareera.